Kantiibaan magaalaa Adaamaa obbo Haayiluu Jaldee akka jedhanitti bara 2017 bajata mootummaatiin piroojeektoonni 174 birrii biliyoona 7 hirmaannaa ummataatiin piroojeektoota 13 birrii miliyoona 627 ol tajaajila lammummaatiin piroojeektoota 609 birrii miliyoona 922 ol badhaadhina maatiitiin akka waliigalaatti piroojeektoonni 5,996 baasii kaapitaalaa birrii biliyoona 19 fi miliyoona 657 ol ta'uun xumuramanii tajaajilaaf banaa akka ta'an ibsaniiru. Bara 2017 kanatti piroojeektoota bajata mootummaatiin 176 keessaa 174 qarshii biliyoona 7 siqan eebbifamuun isaan muraasni karaarra jiran dabalatee tajaajila fakka oolan taasifamee jira. Hirmaannaa ummataatiin piroojeektoonni gosa yookiin akaakuu 13 ta'an tajaajila lammummaatiin piroojeektoonni 609 ta'an badhaadhina maatiitiin piroojeektoonni 5,000 ol ta'an akka waliigalaatti magaala keenyatti bara 2017 kanatti sochii uummanni keenya taasiseen sochii manni mareetuun taasiseen piroojeektoota 5,000 olii eebbisuun tajaajilaaf akka oolan taasifamee jira. Qophii biqiltuu ashaaraa magariisaa bara 2017-18tiif biqiltuu miliyoona 6,500 qopheessuuf karoorfamee hojjetamaa jiruun dhibbantaa 89 ol qopheessuun danda'amuu himaniiru. Gama bulchiinsaa fi daddabarsa manneeniin manneen mootummaa 2,177 dhibbantaa 83 kaartaa fi saayit pilaaniin qopheessuu fi kanneen seeraan ala qabaman 122 dhibbantaa 101 gadi lakkisiisuun qaama argachuu qabuuf kennuun danda'amee jira jedhan. Bulchiinsa lafaatiin lafa ammayyeessuu fi kenna tajaajilaa fooyyessuun yeroo tajaajilaa fooyyessuu fi bu'aa ba'ii toora sanatti mul'atu xiqqeessuun danda'amee jira jedhan obbo Haayiluun. Bulchiinsa lafaa ammayyeessuu, sirna kenna tajaajila lafaa fooyyessuu hojii hojjetameen rakkoolee lafa keessa yeroo dheeraa turan fooyyessuudhaan lafti madda rakkoo irraa gara madda diinagdeetti akka ceetu, lafti madda seeraan alummaa irraa gara seeraan uummanni irraa fayyadamutti akka ce'u yaaliin godhame abdii kan sadarkaa namaan kennuu raga'ee jira. Gama birootiin tajaajila geejjiba magaalichaa walqabatee nageenya tiraafikaa mirkaneessuu walqabatee hubannoo uumuu, to'annoo nageenyaa tiraafikaa idilee akkasumas dhiyeessii tajaajila geejjibaa irratti hojiin bal'aan hojjetamuu himanii balaa tiraafikaa du'aa 49 fi balaa salphaa 9 akkasumas manca'inna qabeenyaa tilmaama qarshii miliyoona 28 ol irratti dhaqqabee jira jedhan. Hojiin inni biraa magaala keessatti hiikoo olaanaa qabu sirna gobbii geejjibaa si'eessuudha. Magaalli Adaamaa guddachaa jirtuun bal'ina magaalichaa fi daandii yeroodhaa yerootti ijaaramaa jiruun dhiyeessii geejjibaa keenya si'eessuuf, dhiyeessii geejjibaa keenya fooyyessuuf iddoo olaanaa akka qabu akka bulchiinsa magaalaa Adaamaatti xiyyeeffatamee hojjetamaa turee jira.